oduu keenya jalqabaatiin du'ee jedhamee mootummaa Itoophiyaatiin miidiyaalee isaa irratti dubbatamaa kan ture ajajaan waraana bilisummaa Oromoo dhiyeenya kana suur sagaleen mul'achuun oduu jabduu torbee kana ture. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa torbee kana keessa Aljaziiraa sagantaa istiriim irratti dhiyaachuun haala qabatamaa Itoophiyaan keessa jirtu dubbachuun mootummaa Itoophiyaa biraa rifaatu uumee jira. Maqaa qabsoo Marroo Dirribaa kan dhaloota kumsaa Dirribaatiin kan beekamu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo lixaa fi kibba Oromiyaa keessatti waraana bobbaasuun sochii jabaa taasisaatii jira. Uummanni Oromoo mirga isaa kabachiifachuu fi bilisummaa isaa gonfachuuf qabsoo karaa lamaanuu gaggeessaa jiraachuun beekamaadha. Kana keessa Jaalmarroon qabsoo karaa hidhannootiin saba isaa bilisa baasuuf jiddugaleessa lixaa fi kibba Oromiyaa keessatti sochii lolaa gaggeeffamu hoogganuu irratti argama. Muddee dabaree keessa mootummaan Itoophiyaa Marroon ajjeefamee jira jechuun miidiyaalee isaa irratti kan dubbate yeroo ta'u Aljaziiraa fi VOA irratti argamuun yeroo ammaa daran rifachiisee jira. Jaalmarroon bitootessa 29 sagantaa Aljaziiraa istiriim irratti dhiyaachuun haala qabatamaa Itoophiyaan keessa jirtuu fi falaqaayamuu qabus akeekuun ni beekama. Jaalmarroon haasawa Aljaziiraa waliin taasise keessatti gaaffilee barootaaf uummanni Oromoo fi saboonni cunqurfamuun gaafataa ture gaaffii hiree ofii murteeffachuu deebisuu dhabuu fi moggatti dhiisuun biyyattii gara faffaca'iinsa hafan qabnetti geessee jira jedhe. Maqaa balleessii ajjechaa Oromiyaa keessatti ABO'n lammiilee nagaa irratti raawwatamee jedhamee hafarfamaa ture soba ta'uu kan dubbate ajajaan waraana bilisummaa Oromoo kun qaamni walaba ta'ee bakkeewwan ajjechaan itti raawwataman deeme akka qoratu ni feena gargaaruufis qophiidha jedhe. Yeroo ammaa Abiyyi dhugaa lafarra jiru kana fudhachuu didee sobuu fi iyyeensi dhaabbilee hawaasaa addunyaatiin biyyattiin diigumsetti jirturraa baraaramuu hin dandeessu kan jedhe Jaalmarroon dhugaa lafarra jiru kana hawaasni addunyaa foddaa televezyiiniin hubaturraa kan gargar fagootii jedhe. Wanni hundi to'annoo ala ta'ee jira biyyattiin harki caalu labsi yeroo muddamaa jala jirti waan fayyade hin qabu. Kun hundi sadarkaa biyyattiin irra geesse kan agarsiisudha jedhe Jaalmarroon. Bifuma wal fakkaatuun Jaalmarroon eebila takka 2020 gaafif deebii VOA afaan Oromoo fi afaan Amaaraa waliin taasise keessatti ajjechaa suukanneessaatti bana godina Qeellam Wallaggaa Baabboo Gambeel keessatti raawwatamee ilaalchisuun deebii kenneen gochawwan akkanaa waraanni bilisummaa Oromoo akka hin raawwannee fi kan mootummaan ABO shanee ja'uun akka waboo hin laallanne gadi jabeessee dubbatee jira. Baabboo Gambeel keessatti haleellaa namoota nagaa irratti raawwatameen namoonni 30 gahanduu kan gabaafame yeroo ta'u ajajaan waraana bilisummaa Oromoo kun gadda itti dhagahame ibsee haleellawwan irra deddeebiin biyyattii keessatti lammiilee nagaa irratti raawwataman qaamni walabaa qorachuu akka qabu gaafatee jira. Yeroo ammaa waraanni bilisummaa Oromoo bosona jiru kutaalee Oromiyaa jiran aanaalee 50 keessatti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhachaa kan jiru yeroo ta'u bakkoota hedduus to'annaa ofii jala oolchaa jiraachuun gabaafamaa jira. Jaalmarroon amajjii takka 2021 guyyaa ayyaana waboo sababeeffachuun dirree dhihaatti waraana kumootaan lakkaawaman leenjisee eebbisiisuun isaa ni yaadatama. Oduu keenyatti aanuun eeydonni hayyu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawit Ibsaa humnoota mootummaatiin qabamanii hidhamuun oduu torbee kana ture. Eebila 2021 guyyaa kaleessaa waardiyoonni mana jireenyaa obbo Daawit Ibsaa eegaa turan dargaggoo Yunus Alii fi Khadir Immiruu jedhaman tika mootummaatiin bakka eegumsarra jiranii butamuun isaanii qondaala adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu waabeffachuun OMN gabaasee jira. Akka obbo Lammiin jaanitti kaleessaa ganamarraa kaasanii namoonni kunniin hojii idilee isaan irratti bobba'anii mana obbo Daawit Ibsaa eegaa kan turan yeroo ta'u namoonni siviilii ta'an muraasni bakka san dhufanii waraqaa eenyummaa tikaa ta'uu isaanii itti mul'isuun osoo baay'ee hin turin konkolaataan poolisii federaalaan dhufanii namoota kana ukkaamsanii fudhatanii jiru. Itti dabaluunis guyyaa dheengaddaattis waardiyoonni waajjira dhaabaa muummicha Gullallee ta'an obbo Odaa Jabeessaa fi Dureessaa Tulluu tika mootummaatiin butamanii yeroo ammaa magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiraachuu isaanii obbo Lammiin himanii turan. Maddi oduu sagalee bilisummaa Oromootis gabaasa dhimmicha kana ilaalchisuun baaseen eeydonni mana jireenyaa hayyu duree ABO Jaal Daawit Ibsaa eebila 2021 waaree booda tikni huccuu siviilii uffachuun qabanii poolisii federaalaatiin fuudhanii buufata poolisii Nifaas Silkii Laaftootti hidhamanii jiraachuu himee jira. Qondaaltonni ABO olaanoon dhaabbatichaa kanneen akka obbo Abdii Raggaasaa, obbo Mikaa'el Booranaa, obbo Kennesaa Ayyaanaa, obbo Daawit Abdataa, obbo Lammii Beenyaa, obbo Gadaa Gabbisaa, obbo Baattee Urgeessaa fi kanneen biraa baay'een mana hidhaa keessatti argamu. Lixa Oromiyaa godina Wallagga Lixaanaa Baabboo Gambeelitti haleellaa hidhattootaan raawwatameen namoonni 28 ajjeefamuun oduu torbee kanaati ture. Ajjechaan suukanneessaan kun kan raawwatame bitootessa 31 2021 yeroo ta'u
ana babbo gambel ganda boni jamuti harrawatame tahun gabafame jiram mootummaan naannoo oromiyaa jecha kana qaama abaa'oo shanii turaawwate yeroo jiru ajajaan waraana bilisummaa oromoo abaa'oo shanii qaama jaamuu hin beeknu nuti waraana bilisummaa oromooti kan naamusa eeggate qabsoo waggoota 50tti siqan gaggeessaa jiru jeem komishinii poolisii oromiyaa baraarsaa mardaasaa miidiyaa biyyaalessaa EBC fakka himanitti haleellaan kun halkan sa'aatii 3tti raawwate ummata walitti qabanii haleellaa raawwatan jee kanneen du'an 16 dhiirota yeroo ta'an 12 immoo dubartoota akkasuma namoonni 12 madaa'us ibsameeti jira. Ajjechaa kana booda komishinii mirga namummaa Itoophiyaa ibsa baaseen haleellaa raawwate nageenya naannicha jiru akka hin fooyya'in inumaa babal'achaa deemu agarsiisa jee kanaanis mootummaan federaalaa tarkaanfii fudhataa jiru cinatti karoora hunda hirmaachisee fi nageenya waaraa fidu akka qopheessu gaafatee jira. Ajjechaa bifa kanaa lixa Oromiyaa keessatti irra deddeebiin kan mudataa ture yeroo ta'u sadaasa dabree godina Wallagga lixaanaa Gullisootti haleellaa raawwatee lubbuun namoota 30 olii dabree jira. Akkasumas godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Ambee Dongorotti haleellaa ji'a tokko dura raawwatee lubbuun namoota 22 olii dabree jira. Ajjechaa kanneen keessatti dhalattoota saba Amaaraatu ajjeefame jaamaa kan ture yeroo ta'u komishiniin poolisii Oromiyaa kan ajjeefame sabaan adda baafame osoo hin taane sabaa sablammoota jechuun ibsaa ture jira. Ajjechaa Wallaggaa lixaa Baamboo Gambeel kana ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaan naannoo Amaaraa fi muummichi ministeeraa ibsa gaddaa baasuun isaanii ni beekama. Mootummaan naannoo Oromiyaa ajjechaa raawwatame haleellaa shororkeessummaati wanti raawwatame gocha hammeenyaa fi gara jabinaati jechuun ibsee jira. Haleellaa kanas abaa'oo shaniiti jechuun kan ibse mootummaan naannoo Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo gama isaaniitiin ibsa gara dubbii himaa isaa Odaa Tarbii marsaalee hawaasaa isaa irratti baaseen waraanni bilisummaa Oromoo ajjechaa lammiilee nagaa keessaa harka hin qabu jechuun dubbatee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa dhimmicha ilaalchisuun ibsa baaseen ajjechaa suukanneessaa lixa Oromiyaatti lammiilee nagaa irratti raawwatame ilaalchisuun mootummaan federaalaa hatattamaan furmaata waaraa kennuu qabaa jee. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa ibsa ebilata akka 2021 baasaniin gochaawwan raawwatamaa jiran irraa mari'achuu fi irraa dubbachuus hin barbaannu yeroo garagaratti ibsa gaddaa baasuun nu hifachiisee jira. Kanaaf mootummaan federaalaa hatattamaan furmaata kennuu qaba. Kana ta'uu baannaan wal danda'anii wajjin jiraachuun uummata rakkoo keessa galaa jee. Mootummaan haleellaa uummata nagaa irratti raawwatame kanaaf qaama abaa'oo shaniiti yeroo jiru ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa dhimma kana ilaalchisuun miidiyaalee gurguddaa akka Aljaziiraa fi VOA irratti deebii laataniin qaamonni abaa'oo shanii kan mootummaan himatu waboo akka hin ta'in ibsanii ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwatameef gaddetti dhagame ibsuun gochawwan kanas qaamni walabatee akka qoratu gaafataniiti jiran. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmedis ibsa gabaabaa Tiwiitaraa fi Facebook isaarratti maxxansaniin Itoophiyaan aarsaan jiraatti ammas aarsaan itti fufti jechuun barreessanii diinota keenya tokkummaan kaanee akka isaan hin kaanetti barbadeessuu qabna jechuun ibsa dhaadannoo fakkaatu maxxansaniiti jiran. Rakkoon nageenya Walloo fi Shawaa Kaabatti mudateen namoonni 80 ol buqqa'uun oduu torbee kanaati. Lola torbee tokkoon dura godina addaa Oromoo Walloo fi naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabatti mudateen lubbuun namoota baay'ee dabruu fi baay'een qeerraa buqqaaniiti jiran. Bakkoota lolli itti deemaa ture keessaa Walloo aanaa Arxummaa Fursii fi aanaa Jillee Dhummuugaa keessatti ta'u yeroo garagaratti jala bunee gabaasaa turre. Dhiyeenya kana BBC'n bulchaa aanichaa obbo Jamaal Hassan waabeffachuun akka gabaasetti lola aanichatti torbee tokko oliif tureen gandoonni aanichaa hedduun ibiddaan gubachuu fi namoonni 40 ta'an qeerraa buqqa'uu himee jira. Akka ragaa harkaa qabaniin namoonni aanaa Jillee Dhummuugaa qofa keessaa lubbuun dabre 67 yeroo ta'u namoonni 114 madaaniiti jiran. Gandoota 8 keessaa manneen 815 gubatanii jiraachuullee hima. Akka dhiyeenya kana jiraattonni Oromoo Walloo gochaa aanicha keessatti raawwatame viidiyoo waraabuun marsaalee hawaasaa irratti maxxansaa jiraniin aanicha keessatti manneen yaalaa, manneen barnootaa, waajjiraalee mootummaa fi akkasuma manneen jireenyaa uummataatis guutumatti barbadaa'ee jira. Miidiyaaleen biyyattii garas imaluun miidhaawwan uummaticharra ga'e gabaasuu dhabuu fi gargaarsi tokkolleen isaaniif taasifamuu dhabuu kan isaan mufachiise ta'us irra deddeebiin ibsachaatii turan. Bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Taaddasaa Gabratsaadiq BBC'tti akka himanitti rakkoo dhalateen namoonni lubbuu dhaban hangana jennee adda baasuu hin dandeenye jee. Kanneen buqqa'an garuu 40,000 takka kan caalan ta'ullee hime. Kanneen buqqa'an hanga ammatti ragaa harkaa qabaniin namoota 40,000 takkaaf 600 ta'ullee hime. Kanneen mana firaatti baqatanii jiranis waan jiraniif lakkoofsi kun dabaluu akka danda'ullee hime. Dabaluunis obbo Taaddasaa rakkoo dhalate kana booda qoree furmaata fidu tokko hundeessuun lammiileen kanneen akka deeggaraman hojjechaa jirra jee.
Shawaroobit Axaayee fi Ifraat keessatti nyaata dhiyeessuurraa eegalee gargaarsi adda addaa namoota miidhamaniif kennamaa jira. Hojiin tasgabbii uummatis hojjetamaa jiraachuu ibsee jira. Bulchaan aanaa Jillee Dhummuugaa obbo Jamaal ammoo ummata buqqa'e kanaaf hanga ammatti namni gargaarsa fide homaatu hin jiru. Qotee bulaan ofuma isaatii waan qabuun walitti guuree wal gargaaraa jira. Qaamni mootummaa maal keessa jirtan jee gaafatus hin jiru. Garuma rabbitti iyyachaa jirraa jeem. Uummanni Oromoo Walloo humnoota addaa naannoo Ammaaraa fi naannoo Affaariin weeraramaa kan jiru yeroo ta'u yeroo garagaratti lolli kun akka irraa dhaabbatuuf qaamota dhimmi ilaalutti iyyatanis kan dirmatuuf hin arganne. Yeroo ammaa godinicha keessa aanaa Jillee Dhummuugaa fi Harxummaa Fursii keessatti humnoota addaa naannoo Amaaraatiin buqqa'insi guddaan kan mudate yeroo ta'u aanaa Baatee keessaa humnoota naannoo Affaariin namoota kumaan lakkaawaman buqqanii balaaf saaxilamuu irratti argaman. Oduu keenya biraatiin biyyoonni G7 dhimma nageenya Itoophiyaa irratti ibsaa kennuun oduu ijoo torbii kanaa ture. Gareen biyyoota addunyaa irratti jajjaboo ta'an kanneen akka Kanaadaa, Faraans, Jarman, Itaalii, Jaappaan, UK fi USA akkasuma bakka bu'oonni gamtaa Awurooppaa irraa ijaarame G7 kan jaman Itoophiyaa keessatti hokkarri lammiilee nagaa dhoowwaa jiru dhaabbatee adeemsi siyaasaa dantaa lammiilee biyyattii hunda keessummeessu mirkanaa'uu qaba jee jira. Ministeeronni dhimma alaa biyyoota miseensota G7 ta'an haala naannoo Tigraay fi nageenya Itoophiyaa irratti ibsa baasan keessatti yaaddoo akka qabanis ibsaniiti jiran. Dhiittaa mirga namoomaa ajjechaa lammiilee nagaa fi sarbamiinsa seera namoomaa idil addunyaa naannoo Tigraay keessatti raawwataa jiru akka nu yaaddessee jira jedhan. Ajjechaan lammiilee nagaa yakka saalqunnamtii wal qabatuu fi haleellaan jumlaan raawwatamaa jiru akkasumas buqqa'insi lammiilee daran akka balaaleffatan ibsaniiti jiran. Dabaluunis kanneen wal dhabanii gara lolatti seenan hundi gochaa kanarraa of qusachuu akka qaban nageenya lammiilee akka eegamu mirgi namoomaa akka hin sarbamnee fi seerri idil addunyaa akka kabajamu gaafataniiti jiran. Dhiyeenya kana mootummaan Itoophiyaa qaamoleen yakka raawwatan akka itti gaafatamanii fi kutannoo agarsiisan kan galateeffate gareen kun garuu waadaan seename hatattamaan gara hojii qabatamatti geeddaramuu qaba jedhan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad loltoonni Eertiraa Tigraay gadi dhiisanii akka ba'an waadaa seenuun isaanii kan galateeffatan gareen kun garuu kun haal duree tokko malee saffisaan raawwatamuu qaba jee jira. Hokkarri Itoophiyaa keessa jiru dhaabbatee siyaasni lammiilee biyyattii hunda hammate kanneen Tigraay keessa jiran dabalatee mirkanaa'uu qaba kan jee gareen kun yoo akkas ta'e filannoon dhufaa jiru amanamaa ta'a araarris biyyattii keessatti bu'uu danda'a jee. Nuti biyyoonni G7 namoota deeggarsa barbaadan ni deeggarra dhiittaa mirga namoomaa raawwatame akka qoratamus ni goonaa jedhan. Lola kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti gaggeeffamaa ture wal qabatee loltoonni Itoophiyaa namoota hedduu gara jibinaan jumlaan ajjeesuu qorannoon BBC Africa 8 bana baasii oduu torbe kana jabduu ture. Akka qorannoon BBC Africa 8 kanatti akka ajjechaan jumlaan itti raawwatame bakka sirrii yoo xiqqaate dhiironni 15 itti ajjeefaman qorannoon adda baasee agarsiisee jira. Jalqaba bitootessaa keessa viidiyoon walitti aananii waraabaman 5 miidiyaalee hawaasummaa irratti qoodamaniiti turan. Viidiyoowwan kanneenis wayita namoonni hidhatanii fi uffata waraanaa uffatan namoota hidhannoo hin qabne qarqara hallayyatti itti dhukaasanii ajjeesan kan agarsiisu yeroo ta'u isaan ajjechaa kana raawwatan afaan Amaaraa dubbachaa TPLF ni injifata jedhame booddeen isaa akkana jechaa yeroo dubbatan dhagahameeti jira. Akka qorannoo BBC kanatti namoonni hidhannoo hin qabne uffata idilee uffatan ajjechaa osoo hin eegalin dura lafarra taa'anii kan mul'atan agarsiise. Ajjechaan gara jabeenyaa kunis kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay bakka waraanni Itoophiyaa fi TPLF waliin lolaa jiru dhiyeenya magaalaa Mahabara Dangotti raawwatamuusaa BBC'n kan mirkaneeffate. Gareen qorattoota BBC Africa 8 xiinxaltoota miidiyaalee Bellingcat fi Niwuzii waliin hojjechuun bakka ajjechaan gara jabinaa kun itti raawwatame adda baasee jira. Namoonni jalqaba viidiyoowwan kanneen miidiyaalee hawaasaa irratti maxxansan dhiyeenya Mahabara Dangotti waraabamuu himu. Afrikaan Ees wantoota teessuma lafaa viidiyoowwan sana irratti mul'atan daandii qosaa raandaa fi qarree addatti mul'atu tokko dabalatee fakkiiwwan saatalaayitii naannoo magaalichaan wal bira qabuun qorateetii jira. Qarreen addatti bahee mul'atu fakkii saatalaayitii irraa argameen wal bira qabamee ilaaluuf gargaaree jira. Kallattii fi dheerinni gaaddidduuwwan namoota hidhatanii guyyaa keessaa sa'aatii meeqa akka ta'e tilmaamuun akkasumas qarreen lafaa sun immoo kaabaa kibbatti kan garagalee tahuu agarsiisee jira. Kun ammoo Afrikaa ees bakkichi eessa akka ta'uu malu akka adda baafatuuf kan gargaare yeroo ta'u teessumni lafaa viidiyoo waraabame keessatti mul'ate kaartaa haala teessuma lafaa mul'isuun wal bira qabamee sirriin kan wal simatu ta'ullee mirkaneeffatee jira. Afrikaan ees eenyummaa dhuunfaa loltoota hidhatanii viidiyoo kana keessatti mul'atanii mirkaneeffachuu dadhabus bifa uffannaa dambii isaanii fi baajii irree isaanirra jiru kan halluu alaabaa Itoophiyaa qabu dabalatee
uffannaa dambii isaanii kan raayyaa ittisaa Itoophiyaa uffatuun wal fakkaataa jee. International Crisis Group haala naannoo Tigraay irratti xiyyeeffachuun gabaasa haaraa kan baase torbee kana keessa ture. Jarmiyaan idil addunyaa walitti bu'iinsa ittisuu fi furuu irratti hojjetu International Crisis Group haala naannoo Tigraay keessa jiruun yaadda'uu ibse. Lola naannoo Tigraayitti mudateen lammiileen akka malee dararamuu kan ibse jarmiyaan kun mootummaan Itoophiyaa iyya hawaasa idil addunyaa dhaga'uun gara furmaata barbaadutti deemuu qabaa jee. Mootummaan Itoophiyaa jarmiyaaleen deeggarsaa fi qaamoleen dhiittaa mirgaa namummaa raawwatame qoratan akka naannicha seenan akkasumas loltoonni Eertiraa akka ba'an walii galus qaamoleen wal dhibdee kana gaggeessaa jiran akka mari'atanii furmaata ka'an kan jedhu garuu akkuma cufametti jira jee. Dhibdeen Tigraay keessatti mudate rakkoo fala itti barbaaduun qormaata cimaa ta'edha kan jee International Crisis Group. Mormiin jabaan uummata Tigraay fi fedhii mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa qondaaltota TPLF balleessuuf waliin qaban waraana hamaaf kan daandii saaquudha jechuun sodaa qabu ibsee jira. Lolli as booda dhalatu kan Tigraay barbadeessuu fi Itoophiyaaf kisaaraa guddaa ta'e kana biras dabree gaanfa Afrikaa kan tasgabbii dhorkudha jee jarmaan kun ibsa isaa keessatti. Kun akka hin mudanneef qaamoleen wal dhibdee qaban hundinuu nageenya buusuun lammiilee miidhaman akka deeggaraman haala mijeessuu qabu jechuun dhaamee jira. Biyyoonni akka USA, gamtaa Awurooppaa fi gamtaan Afrikaa akkasumas hawaasni idil addunyaa waraanni dhaabbatee deeggarsi akka lammiilee bira ga'u akkasumas qaamoleen wal dhibdee hundinuu akka mariidhaan dhibdee furan dhiibbaa gochuu qabu jechuun dhaamee jira. Akka gabaasa jarmaa kanatti muummichi ministeera Abiy Ahmed qondaaltota TPLF waliin marii nagaa taasisuu yaada jiru akka hin fudhanne waan ibsaniif mariin karaa nagaa ammallee fagoo jira jee. Garuu badii dhufuu malu hubachuun karaa nagaatti deebuun ammumarraa eegaluu qaba yaada jiru dhiyeessee jira jarmayaan kun. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii qondaaltota TPLF cabsuun fedhii isaa yeroo dheeraa waan tureef loltoota isaa salphatti Tigraay keessaa akka hin baafne sodaa qabus ibsee jira. Crisis Group dhimma loltoota Eertiraa irratti muummichi ministeera Abiy waadaa seenanitti cichuun Tigraay keessaa baasuu qaba kan jee International Crisis Group. Gama kaaniin qondaaltonni miseensonni TPLF akkasumas hidhattoonni paartichaaf michuu ta'an lola Tigraay booda dhokatanii jiru kan qabamanii fi kan ajjeefaman akkuma jiran kan riphanii jiran illee jiraachuu himee jira. Dureen paartichaa Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dabalatee qondaaltonni fi miseensonni TPLF riphanii jiran deeggarsa uummataa qabaniin dhaadatu waan ta'eef isaanis akkuma muummicha ministeera mo'uu isaanii himu gabaasee jira. Haala kanaan lolli xumura dhabe kun gara badii kana caalutti deemuu waan maluuf kanneen wal himatan hundinuu dhukaasa dhaabuun gadi ta'anii waliin dubbachuu qabus jee jira. Yeroo ammaa naannoon Tigraay loltoota gosa afuriin burjaajaa jiraachuu kan eere gabaasni kun baadiyyaa jiddugala Tigraay kibba bahaa fi baha naannichaa keessatti waraanni TPLF riphanii